Hayyoonni sammuu beekumsaan bilchaate qaruu bira darbee dhimma biyyaa irratti yaada fooyya'aa fi gaarii akka dhufuuf qaama hawaasaa hojjetuudha jedhameeti jira. Gaheen Hayyootaa Ijaarsa biyyaatiif mata duree Jedhuun Waldaan Barsiisota Itoophiyaa Ministeera Saayinsii fi Barnoota Olaanoo wajjin ta'uudhaan dhimma yeroo irratti marii taasisaniiti jiru. Maricha irrattis ministeerota dabalatee hayyoonni dhaabbata barnoota olaanoo irraa walitti babbahanis hirmaataniiru. Maricha irratti bara 1960tti hayyoonni turan lakkoofsi isaanii xiqqaa ta'us gaheen isaanii olaanaa akka ture ibsame. Yeroo sana booda garuu haala mijataa dhabuudhaan hayyoonni dhimma biyya isaan irratti fagoo ta'ullee dubbatu. Haala mijataa yeroo dhihoo as uumameen akkuma nama kamuu dhimma siyaasaa irratti hirmaachuun jalqabullee kaasan. Ministeerri Saayinsii fi Manneen Barnoota Olaanoo Dr. Saamu'eel Urkaatoo akka ibsanitti hidha haaromsa guddichaa fi dhimma dippiloomaasii dijitaalaa irratti hojiin hayyoonni hojjetaa jiran bu'aa qabeessa ta'ullee kaasan. Walabummaan biyyaa fi tokkummaan cimee akka itti fufuuf hojiin qorannoo fi qo'annoo deeggarame hojjechuun gahee isaanii akka bahatanis waamicha dhiyeessan. የገነባነው ዕውቀት የገነባነው ክህሎት ያለን ጥበብ ህዝብንና አገርን ማያሻግር ከሆነ beekumsi qabnu biyya hin ceesisu taanaan humni hunduu nu facaasa taanaan namni kamuu lafaa ka'ee ajandaa nuuf uuma taanaan karaa harka lafa jalaan nu gaggeessa taanaan beekumsi keenya faayidaa hin qabu. Keessattuu birmadummaa biyyaa keenyaa eegsisuuf kabachiisuudhaa fi dimookiraasii nageenyaa fi badhaadhina irratti hayyuun kamuu xiyyeeffannaan hojjechuu qabu. Pirezidaantiin Waldaa Barsiisota Itoophiyaa Dr. Yohaannis Bantii hayyoonni dhimma biyyaatiif hojii hedduu hojjetaa akka jiran kaasuun yeroo itti aanuttis Itoophiyaan rakkoo keessa jirtu akka furamuuf yaalii taasifamu keessatti gahee mataa isaanii akka bahatanis gaafatan. ትምህርት ለችግሮቻችን መፍትሄ ካልሆነ barumsi rakkoo keenyaaf bu'aa akka qabaatuuf gaheen hayyotaa olaanaa ta'uu qaba. Marii kanarratti hirmaataa kan turan pirezidaantonni yuunivarsiitii fi barsiisotni gama isaaniitiin dhiibbaa warra dhihaarraa aggaamamaa jiru qolachuudhaa fi dhugaa jiru hawaasa biyya alaa hubachiisuu irratti hojjechuu akka qabanis dhaamaniiti jiru. እነኚህ ውጫዊና ውስጣዊ ትስስር ያላቸው rakkoo biyya keenyaa alaa fi keessaa nu mudachaa jiru furuu keessatti gaheen hayyoota irraa eegamu guddaadha. እውቀታችንን አቅማችንን ችሎታችንን beekumsa humnaa fi dandeettii keenya fayyadamnee biyya keenyaaf yeroon itti dhaabbannu amma dirqama dirree waraanaa deemuun qofa miti. Ogummaa qabnutti fayyadamnee qo'annoo fi qorannoo garaagaraa geggeessuun dhalootaaf waan gaarii yeroo itti finnee dhufnudha. አንድነታችንን ካጠናከርን በአንድነታችን የማንቋቋመው ነገር የለም። tokkummaa keenya yoo cimsine rakkoon nuti hin damdamanne hin jiru. kun waan seenaa keenya irraa hubanneedha. Akkuma Adawaa fi Karraa Maarraatti agarsiisne tokkummaan keenya cimina nuuf ta'a.